Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo torbaan kana keessa namni jabaan kubbaa miilaatti beekamaa tokko kubbaa miilaa irraa soorama bahuusaa beeksisee ture. Namni kun Eden Hazard jedhama. Eden Hazard namni kubbaa miilaa beeku taphataa kana hin wallaalu. Taphataan kun taphataa lammii Beeljiyeemii taphataa kubbaa miilaa keessatti kubbaa miilaa maal akka taate addunyaa barsiisee jechuun ni danda'ama. Eden Hazard torbaan kana keessa umriin isaa yeroo ammaa tana odoo 32 irratti argamtuuti. Kubbaa miilaa irraa soorama bahuusaa kan mirkaneesse. Kanaaf namoonni kubbaa miilaa jaalatanii fi taphattoonni gurguddoon bebbeekamoon garagalarleen yeroo ammaa tanatti Eden Hazard kubbaa miilaa irraa soorama bahuusaatti hedduu gaddaati kan jiranii. Keessattuu taphattoonni akka malee isarraa rifaatuu qabanii fi booyan illee hin dhabamanii kunoo eenyufaa akka ta'e mee isiniif dhiyeessina. Kubbaan miilaa kun adaduma yeroo irraa gara yerootti deemuun taphattoota ciccimoo bebbeekamoo addunyaa ta'an mee maqaa isaanii kan isiniif lakkaa'u kana keessaa warreen kubbaa miilaatii fi jaalattoonni kubbaa miilaa wal dhaban keessaa isaan tokko ta'uu isaaniiti jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Fakkeenyaaf namaan ani kubbaa miilaa keessaa silaa dhabuu hin qabnu jedhee ani yaaduu qabu taphataa Wayne Rooney, Robin van Persie, Mesut Ozil, Frank Ribery, Arjen Robben, akkasumatti Gerard Piqué, David Silva, Yaya Toure, Cesc Fabregas, Gareth Bale, Eden Hazard dabalatee jechuudha. Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Carlos Tevez, Fernando Torres, akkasumatti Zlatan Ibrahimovic, Zinedine Zidane faa kubbaa miilaatii wajjin adda bahuu isaaniitiin namoota ciccimoo deeggartoonni kubbaa miilaa dhabanii jedheetii yaada. Eden Hazard torbaan kana keessa taphataa osoo hin yaadin umrii 32tti kubbaa miilaa irraa soorama bahuusaa mirkaneesseedha. Mee xiqqoo waa'ee Eden Hazard kana waliin haa kaasnu. Eden Hazard taphataa cimaa kubbaa miilaa keessatti waan gaarii kubbaa miilaa akkamitti akka taphatamu jaalalli kubbaa miilaa qabu maal akka ta'e nu barsiise ta'uu isaati. Namni kun gurraan dhala 7 bara 1991tti biyya Beeljiyeemitti dhalate dhalataa lammii Beeljiyeemii. Taphataan kun kubbaa yeroo eegaletti jechuudha. Taphataa sarara jidduu kan moggaa ta'uudhaan kubbaa kan eegale. Kubbaa akkitti eegalees isa warra isaaniititu kubbaa taphata. Haati isaa kubbaa taphatti, abbaan isaa kubbaa miilaa taphata. Waan ajaa'ibaa isinitti ta'u. Dirreen kubbaa miilaatii fi manni isaanii kiiloomeetira 3 addaan fagaatan jira. Seenaan isaa akka himutti Eden Hazard bara 1990 akka dhalateeti. Bara 2007tti tapha intarnaashinaala kilaba cimaa jalqabaa isaatiif mallatteessee jira. Odeeffannoon seenaa isaa kan mul'isu kilaba Faransaay Liiliif innis kan mallatteessee bara 2007 irraa hanga bara 2012tti jechuudha. Waggaa 5 kilaba kana keessa turuudhaaf walii mallatteessee yeroo kanatti umriin isaa waggaa 16 ture jira. Gaafa inni jalqaba kubbaa kana Liiliif mallatteessu jechuudha. Waggaa 5 kilaba Liiliif taphatee ture. Bara 2012 irraa hanga bara 2019tti kilaba Cheelsiitiif taphatee jechuudha. Waggaa 7 jechuu isaati. Kilaba Cheelsiitiif tapha 245 taphatee goolii 85 galchuu dandeetti jira. Waggaa 7 kana keessatti jechuudha. Kilaba Cheelsiitii wajjin waancaa addunyaa garaagaraatillee nama injifachuu danda'eedha. Eden Hazard. Eden Hazard akkuma beekamutti jechuudha. Erga bara 2019 irraa hanga bara 2023tti Real Madriditti Chelsea irraa gahumsa ajaa'ibaa agarsiiseen addunyaa yeroo sanii kubbaa miilaa keessatti jechuudha. Taphataan urjii, taphataa beekamaa, taphataa filatamaa, badhaasota addunyaa garaagaraa walitti qabatee mo'atee ta'uu isaatiin wal qabatee Real Madrid kilabni sooressi addunyaa teenyaa akkuma beektan taphattoota ciccimoo addunyaa irra jiran eefiyyaamuudha fedha gara kilaba isaatti fiduudha fedha. Maallaqa qaalii hanga fedhe yoo ta'es kafalee gara Real Madrid fiduudhaan kan beekamu kilabni Real Madrid. Eden Hazard yeroo san keessatti jechuudha bara 2019 gahumsa Chelsea keessatti agarsiisa saniin gara Real Madrid akka dhufu maallaqa guddaa kafaluudhaan
gara Real Madrid fidanii waggaa 4 gaa bara 2019 irraa hanga bara 2023tti Real Madridiif taphate jechuudha. Gaa yeroo kana keessatti taphoota Eden Hazard gaa jechuudha. Bara kana keessatti jechuudha taphoota 54 Real Madridiif taphate. Goolii 4 qofa jechuudha. Kan Real Madrid keessatti Real Madridiif lakkoofsisuu danda'e jechuudha. Taphataan cimaan addunyaa teenyaa kan Chelsea keessatti waancaa addunyaa ni jira jedhamee silaa beekamu hundaa'u walitti qabachuudhaan beekamu kuni haala kana keessatti gaa Real Madrid erga gara Real Madrid imalee booda kubbaa miilaatii fi inni duudaa fi gara walitti ta'uu danda'an jechuun ni danda'ama. Taphataan gaa obboleeyyan isaa 4 wajjin dhalate ilmaan 4 ammaas dhalee qabu kun waan ajaa'ibaati. Obboleeyyan 4 wajjin dhalate obboleeyyan 4 kubbaa miilaa taphatan. Ilmaan isaa ammaan tan 4 jechuudha. Karin Hazard akkasumatti Karin Hazard haadha isaa ta'een irraa dhalate. Abbaan isaa immoo Terry Hazard jaani kan irraa dhalate jechuudha. Nama ajaa'ibaati. Deebi'eeti namni kun obboleeyyan 4 wajjin dhalate ilmaan 4 dhale ammaas. Ilmaan 4 inni dhalee yeroo ammaan tanaatti kubbaa miilaa taphatan jechuudha. Obboleeyyan 4 inni wajjin dhalate inni nama 4ffaati. Inni hangafa isaaniiti jechuun ni danda'ama. Torgaan akkasumatti kan inni wajjin dhalate jechuudha. Torgaan ni beektanii taphataa cimaa kilaba Borussia Dortmund ta'uu isaati jechuudha. Itaan ilmaan isaati gaama torgaanii fi akkasumatti kiliyaa Firiyaan taphattoota jedhaman taphattoota isaati jechuudha. Kun kan inni dhalee ilmaan isaati jechuudha. Akkasumatti ilmaan isaa kunillee taphattoota ta'uu isaati jechuudha. Obboleeyyan isaati jechuudha. Kun ilmaan isaa immoo kan jalqabaa jechuudha bara 2010 kadhalee jechuudha. Yaanis taphata mucaa ilma isaa kan dura Yaanis Maqaajuu moggaafate. San duratti garuu haadha warra isaa bara 2012 jechuudha. Nataacha Van jaamtu bara 2012 bultii isaa tan jalqabaa jaarratee Eden Hazard haadha warra isaa tanaa wajjin wal fuudhugaa ilma tokko qabanii ilmi tokkichi kan osoo waliin fuudhin duratti jaalaluma keessatti walirraa dhalanii Yaanis jaama bara 2010tti dhalate daa'imni kuni. San boodatti Leo mucaa isaanii kan lammaffaadha jechuudha. Bara 2013tti Leo joodhaan maqaa kan moggaasan dhalanii. San booda ilma sadaffaa bara 2015tti Saami nama jedhamu dhalaniiti yeroo ammaan tanaatti ilmaan 3 dhalanii ilmoon 4ffaadha akka seenaan isaanii himutti maqaan isaanii lafan kaa'amne. Nama kanaatu kubbaa miilaa haala ittiin dhaabuu dandeessu ibseeti jira. Yeroo baay'ee akkuma beekamu Real Madrid keessatti akka fedhinnaa isaatii fi akka silaa barbaadutti kubbaa miilaa taphachuu dhabuu isaatiin barcuma beenjii irratti dabarsaa ture. Ga'umsa Chelsea keessatti agarsiisaa ture san irra deebi'ee agarsiisuu hin dandeenye. Haala saniin wal qabatee yeroo baay'ee Real Madrid keessatti barcuma beenjiitiin dabarsaa kan ture. Erga sanii kaasee waggaa 3 booda jechuudha yookiin waggaa 4 booda kubbaa miilaarraa soorama boosaa torbaan kana keessa mirkaneesseeti ture. Kana boodatti deeggartoonni kubbaa miilaa taphattoonni isaa wajjin kubbaa miilaa taphatan hedduun isaaf gammachuu qabanii fi gadda qabanillee kan ibsaa jiranii. Kana keessaa tokko Neymar Junior taphataa lammii Biraazilii fi kilaba Paris Saint-Germain fi Barcelonaallee ture kun yeroo Eden Hazard kubbaa miilaa dhaabuusaa mirkaneef dhaga'u akka malee gaddee rifatee boo'ee jechuudha taphataan kun jechuudha Neymar Junior. Haaluma saniin kilabni Chelseatis ati sammuu keenya keessatti bara baraan yaadatamtee jiraatta. Ati nama jaalala kubbaa miilaa nu keessatti horee nu biraa deemedha. Ati nama dandeettii qabu hanga lilmeetti qaawa yoo argate kubbaa dabarfatee bu'aa buusuu danda'udha ture. Kanaaf nu deeggartoota Chelsea biratti bara baraan yaadatamta. Nama dallaa qoreedhaan marfame keessa akkatti dabruu beeku qabuudha dandeettii akkasii qabuudha. Akkamitti akka kubbaa nama dabarfatanii goolii galchuu danda'an taphattoota sarara fuulduraarra jiraniif kubbaatti kan nu danda'u nu barsiise. Nama kubbaa miilaa alif jedhee haa jedhee nu barsiisedhaati. Nama akkanaati nama irraanfatamuu qabne yoomiyyuu bara baraan nu biratti
kabajamtee jiraatta nu keessatti yaadamtee jiraatta jechuudhaan kilabni Chelsea fi deeggartoonni Chelsea dhagaa isaaf ergaa dhaamaniiti jiranii haa ta'utii garuu kaa Eden Hazard yeroo ammaan tanaatti yeroo kubbaa miilaarraa soorama bahuutaa isaa ittiin mirkaneessu yeroon itti of dhageeffadhutu amma boqonnaan fedha. Boqonnaa sammuutiin barbaadaa jee maatii kiyyaa wajjin boqonnaa dabarsuudhaan barbaadaa kubbaa miilaa waggoota 16 keessa taphadheetiin jira taphoota 700 ol taphadheetiin jira akkasumatti egaa abjuu koo dhugoonfadheetiin jira abjuu koo galmaan gadheetiin jira dirreewwan kubbaa miilaa tan ardii addunyaa kanarratti argamtu tan tamtu bareeda jaan tamtu guddoodha jaan tamtu deeggartoota hedduu qaba jaan hundaa'u ittiin deemee bashannanee taphadheetiin jira anaaf taphachuu qofa osoo hin ta'in ittiin bashannaneetiin jira Eden Hazard hojii koo keessatti namoota bebbeekamoo leenjiftoota ciccimoo taphattoota gaggaarii waliin dabarseetiin jira kun carraa gaarii rabbiin na badhaase keessaa tokko kun anaaf badhaasa rabbiin naaf kenneedha isaan san hunda galateeffachuudhaan barbaada keessattuu kilaba Chelseadha kilaba Real Madrid akkasumatti biyya Belgium dabalatee kilabootaan taphadhee fi deeggartoota na jaalattan warreen na deeggartanii rakkoo fi balloo keessattis na cinaa dhaabbattan hunda keessanuu isin galateeffachuudhaan fedha yeroon kun gaa yeroon itti maatii kiyyaa wajjin gattaa'ee boqonnaa fudhadhee yeroo maatii kiyyaaf kannee ijoollee tiyyaa wajjin haadha warraa tiyyaa wajjin yeroo gaarii dabarsuu ta'uu isiitiin wal qabatee boqonnaa na barbaachisee waan jiruuf kubbaa miilaarraa soorama bahuu kiyyaan isiniif ibsuu barbaadaa jechuudhaan barreesseetii jira. Eden Mikaa'el Waaltar Hazardigaa nutis bakka deemtutti jiruu gaarii bakka jiraattutti nagayaa fi boqonnaa gaarii jiraadhu jennaan egaa waan jennuun hin qabnu taphattoonni gariin if laalu qabaa jedhan murteessuu kan danda'e dogoggoraan ta'ullee ni mala kanaafuu Eden Hazard kubbaa miilaa dhaabuun geenye irra deebi'ee if laalu qaba warri jaanis ni jiranii isin akkam jettan mee yaada xumurree jirraa kanarraa kanumaan xumurree jirraa nagayaan nu turaa sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa.